عليكم ورحمة الله وبركاته. channel عائشة وروتو بكم نغرتني فيا كسني بغنا غزراتني نغني ربي سنبرا جراتو اندوما كسنو warri haarawaa dhuftan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha warri dhufinis subscribe gochuudhaan maatii kiyya dabalamaa warri dura jirtan like comment gochuudhaan walaa jajjabeessinuu isiniin jedha أولا النبي رسول الله وتبوسون دكتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الفيديو تكسيني كبا فيديو شيرو دلقو في كب شيرو جنان شيرو توبياتي متي شيرو بي عرباتي جتشودا كنا في حالة سلبان أنا كمتي وانو نبرا أرقمرا دلنا نفانا تراسلين جرا كا شيرو دلقو في إدامة جتشودا إدامة دلقو في شنكرتي تماتيمي كسما قارا قرا بادينجانا. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. disti ibidara kenne jechuudha disti yeroo nandu zayti tinqinyu jechuudha dura kana zayti tinqinyu disti nanne akkanuma itti qadaanne haga shunkurtii suni gadi laafuuf jechuudha ofiin fuure xiqqoosi shunkurtii illee baay'isuu qabdan jechuudha daqiiqa muraasa tamaatimii itti galchina tamaatimii sanillee walumaan dhodhofnee dhiibnaa jechuudha itti qadaanna haga wal fudhatanii jechuudha kun amma wal jira haaluma kanaan deddeebitanii waliin dhooftanii haganni gadi tamaatimii fi shunkurtiin kun laafuuf jechuudha maajuun tamaatimii itti gootanii salsaa jechuudha haaluma kanaan kunoo akkana jira kunoo kana fakkaataa tamaatimiin keennaa fi shunkurtiin salsaan hedduu laafee jira deebiftanii itti qadaaddanii jidduu keessatti wanni isin dalaguu qabdanii baadinjaana ibidda qabsiistanii ibidda rakeettanii jechuudha akkana waraantanii jechuudha sikiinaadhaan waraantanii bakka afur waraantanii jechuudha baadinjaana kana maaliif yoo duudaa isaa osoo waraanii irra keettan isin dhooyaa isin gubaa isin jalaa tokkaa jechuudha akkana waraantanii bakka afur waraantanii nama bakkuma takkatti waraanee isin argisiise yeroo isa waraanu sanii naaf mijoone waraabuuni amma tokkochuma san akka waraanee argitanii jirtanii albeedhaan gad waraantanii bifa kanaan baadinjaana quncee isaa irraa gubdanii jechuudha kunoo haala kanaan suugoon ammoo as bilchaataa jira jechuudha kushnaan haga ammaatuyyuu walumaan dhaara jechuudha fiddanii qaaraa qorraatti naxxanii jechuudha filfilruumii eega suugoon kun wal fudhate fiddanii qimaaqimamii itti galchitanii qimaaqimamii isin itti galchitanii lee filfil aswadii fi akkasuma irdii akkasuma kammuuna kusbaraa jechuudha buhaaraata mushakkalli yoo jiraate kanneen itti gootanii egaa akka kana hunda eegatti gootanii booda lukkuu dhiixanii qopheessitanii jirtanii andura lukkuu viidiyoo irratti gizee kutaara waraabusan lukkuu isinitti agarsiisne lukkuu teessan seeraan qulqulleessitanii dhiixanii bareechiftanii leemuunaa sooqiddaan akkasuma miiccitanii hafuura isii keessaa balleessitanii fiddanii odoo bishaan takka ittiin qicin kushnaa daladdasanitti suugoo daladdasanii lukkuu san naxxanii itti qadaaddanii jechuudha osoo wanna takka ittiin dabalii itti qadaaddanii achi fuurte jechuudha kunootii baadinjaanni ibiddarra gubeellee akkana jira bifa kanaan irraa yaase haala kanaan kunoo sitti ammoo quncisee jira kun isa qunca'ee maashaallah bareedee jira amma irraa quncisee jira
kunoo kana fakkaataa lukkuu dura itti qadaadne san bishaan tokko malee itti qadaadee kunoo amma asitti isiin illee fuurtee suugosanii wal fudhatte jechuudha. Kunoo amma jidduu keessatti eegaa lukkuun sun xiqqoo isii furtee kaate bishaan xiqqoo bishaan ho'aarra buusee jira. Amma fiddanii badinjaana qunciftan san itti darbitanii jechuudha keessa buuftanii. Tartiiba tartiibaan keessa buuftanii kun akkuma nama keessa buusaa jiru kana argaa jirtan jedhee yaada inshaallah. Haala kanaan itti galchitanii bakkee kennitanii fi lukkuu san jalaa qaqqabdanii jechuudha. Haxumaadhaan waliin dhooftanii bakka gootaniif jechuudha. Itti qadaadanii dhiiftanii kunoo yeroo deebinee ilaalluu akkanatti takattakee jira. Isa akkanatti takattakee kana lukkuu irra gortanii jechuudha. Lukkuun caccabsitanii baadinjaana sani bakka inni jiru hin beektan waan ta'eef bakka keessa gadi kekkeettan san keessatti dhaxxanii haxuma kanaan caccabsitan jechuudha. Baadinjaana san inuma caccabsitan akkasii duudaa isaa onna dhiiftan hin qabu. Kunoo nama caccabsaaraan lukkuu caccabsaan jiru jechuudha. Lukkuu yoo caccabsanii jedhanii hin toltu. Amma lukkuu irraa gortanii jechuudha. Haxumaadhaan baadinjaana san butuchitanii jechuudha. Dagalee distiitii as qabdanii tokkuma tokkoon inni nu qaraa tokko tokkoon keessa gabbu'ee ni bulleessitanii jechuudha baadinjaani sun. Maashaallah nyaata hedduu mi'aayaa sanuu waan ibidda irratti gubateef jechuudha. Kunoo bifa kanaan caccabsee ka'ee jira. Dhumarratti qullubbii adii maankaa tokko itti gootanii jechuudha. Qullubbii adii yeroo hedduu dhumarra yoo itti godhan nyaata san mi'eessiti. Dhumarratti qullubbii adii itti gootanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa fiddanii dhumarratti illee ammallee filfilruumii itti qiccanii jechuudha. Irra firfirsitanii hedduu mi'eessitii nyaata filfilruumiin. Numaayyuu yeroo ka waliin bilchaatu sanirra yeroo dhumarra itti godhan kana xaamii addaa kenniti. Kunoo maashaallah kana fakkaataa bifa kanaan qopheeffannee isinillee akkana akka hojjetattanii nyaattan abdii qaba inshaallah. Viidiyoon kun akkasinitti tolu abdii qaba. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Subscribe like gochuun dagatinaa isiniin jedha.